oduu ammee xiyyaarri pirezidaantii Itiyoo duraanii Mangistuu Hayila Maariyaam subbamee itti fayyadamaa jira. Balaalli eegalee kan jechuudha xiyyaara Mangistuu Hayila Maariyaam kaase isinis hirriibaa isinaa kaasuga. Xiyyaarri daashfiif yookaan jechuudha buffaloo jedhamuun beekamu waggaa 37 booda jechuudha balaalli eegaleeti jira jechuudha. Hojjettoota humna subbaa qilleensaatiin subbamee eegalamu humni subbaa qilleensaa beeksisee ibseeti jira. Odeeffannoon fuula miidiyaa hawaasa raayyaa ittisa biyyarraa argame akka ibsutti xiyyaarichi geejjibaa fi utaalcha paaraachuutii kaargoof kan oolu ta'uu ibsee jira. Kanatti aansuudhaan milishaa godina Arsii Aanaa Jajutti maaliif waltajjiirraa haftan jechuudhaan nama nagayaa ajjeese hidhaa waggaa 20 takkaan adabamu algadda isinii gabaaseetiin ture. Isin soba jechaa turtan dhugaa ta'uu amma Jawaar Mohammad gabaasee jira moo gabaasee hin jiru. Hidhaan adabuun keessan gaariidha jee gabaasee jira jechuudha. BBCnis gabaastee jirti amma gabaasaa jirti jechuudha. Algaddaan isinii gabaaseen dhugaa jechuudha. Odeeffannoo dhugaa isin biraa ga'uu kiyya katti amanuudha qabdan. Kanatti aansuudhaan jechuudha shoodhee yookaan qondaala jechuudha jabaa jaalmaroodhaaf amanamaa ta'e kan jechuudha adda bilisummaa Oromoo kan dheengadda lola raayyaa ittisa biyyaatii fi isaan jidduutti ta'een jechuudha ajjeefamuu raayyaan ittisa biyyaa gabaasee anis ni gabaaseetiin ture sanillee sobeettanii irratti deebisaa turtan dhugaa ta'uu jechuudha ammaan tana addis istaandardiinis gabaasee jira Jawaar Mohammadillee jechuudha maxxansaa jira jechuudha kanaan wal qabatee jechuudha haaloo ba'uu jechuudha shoodhee kana hordofuudhaan haleellaa jechuudha waboon yookaan jechuudha hidhattoonni jechuudha haleellaa shoodhee kana irratti raawwatame ba'uudhaan qaama jechuudha yookaan maatii raayyaa ittisa biyyaa kan jechuudha shoodhee irratti tarkaanfii fudhate shoodhee fa'aa ajjeesee ajjeefne jechuudhaan haleellaa raawwatanii namoota 29 jechuudha namoota nagayaa ajjeefamuu ammaan tana guyyaa irraan tana odeeffannoon gabaafamaa jira jechuudha. Namoota 29 ajjeefaman kana keessaayis 5 jechuudha daa'imman ta'uun ifoomeeti jira. Kunis namoota nagayaa irratti jechuudha tarkaanfiin fudhatameen namoonni walumaa gala 29 ajjeefamuu jechuudha gabaafamee jira. Dhugatti waan hedduu nama gaddisiisaati jechuudha. Haaloo baana jaanii jechuudha uummata nagaa irratti gaafa haleellaan raawwatamu Wallaggaa keessatti jechuudha hangam takka nama gaddisiisaa jechuudha. Obboleeyyiin yeroo wal waraananii ammaas jechuudha qaama jechuudha nama kana ajjeese maatii isaanirra haaloo baana jaanii gaafa uummata nagaa irratti haleellaan raawwatamu hangam takka jechuudha. Taphni siyaasaa hubbaadha garuu jidduutti jechuudha kan daddarbamee jechuudha dhiitamaa jiru ajjeefamaa akka malee ta'aa jiru hawaasa nagayaati jechuudha. Rabbiin nagayaa haa buusu waan jennu dhabnee jechuudha tokkummaa uummata Oromoo hedduu jaalannee lallabaatis jirra gammaan tana. Kanatti aansuudhaan godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Argaatti dargaggeessi tokko manguddoo umrii waggaa 60 jechuudha humnaan gochaa gudeeddaa irra raawwate manni murtii jechuudha hordofee qabuu isinii gabaasnee turre amma immoo hidhaa waggaa 5 itti murteessuudhaan adabeeti jira. Kun ammoo ga'aa miti akka hiyyatti maaliif jennaan waggaa 5 qofa akkamiin namni nama murteessa nama jechuudha humnaan manguddoo waggaa 60 irratti jechuudha halkan itti seenee ukkaamsisanuu jechuudha gocha dirqiin gudeeddaa irra raawwate irratti manni murtii jechuudha godinichaa waggaa 5 qofaan adabee jira jechuudha. Akkasuma namoonni jechuudha yaada humnaan nama gudeeduu qabaniis akka ganaa irraa if qusatan gochoota akkanaa dirqi nama gudeeduu kanarraa manni murtii godinichaa beeksiseeti jira akeekkachiisee. Kanatti aansuudhaan wal dhabdee godina Harargee Ba'aa Aanaa Dadaree jechuudha keessatti waa'ee gosaatii waliif boojee dheengadda torbaan lama waa'ee takkaa dura isin gabaasee jechuudha hordofuudhaan akkuma akka bulchiinsa jechuudha aanichaa akka inni jechuudha humna nageenyaa jidduutti bobbaasee araara buusu gaafachaa turre amma immoo jechuudha walitti qabuudhaan walitti araarsee irbuudhaas galchee abbootii gadaatiif abbaa amantiitiin jidduu isaanii nagayaan furee jira. Anillee jechuudha nama boru du'u jechuudhaan laal waa'ee aasoo gaariidhaan walitti fayyisee biraa deemee jechuudha. Kanaaf bulchiinsa aanaa Dadar fi humna nageenyaa jechuudha qaamolee nageenyaa baay'ee galatoomfanna hedduu galatoomaa jechuudha. Sagalee nuti hawaasaa taane hawaasni isa jechuudha rakkoo uumamte walitti bu'ee jechuudha wal miidhaa ture jidduu buutanii nagaya buuftanii akkasitti walitti araarsitanii walii fayyisuun keessan waan nu gammachiisu nutis gammachuu tana barbaanna. Fiidiyoon yeroo jechuudha bulchiinsi aanaatii fi humna nageenyaati abbootiin jechuudha gadaa abbootiin amantaa yookaan jidduu seentee isaa waliif fayyiftee urbuun hiixuu nu geessee jirti isiniif maxxansina. Kanaaf hedduu takka nu galatoonfadhaa bulchiinsa aanaa Dadar. Oduun biyya keessaaf qabanne kana fakkaata kara oduu biyya alatti isin dabarsina. Mootummaan Ameerikaa jechuudha bulchiinsi Tiraambii
qoonsiloowwan 17 akka cufu jirtee miti miidiyaan URK'n gabaaseeti jira. Eertiraa dabalatee jechuudha imbaasiiwwan 10 ol biyyoota 10 irra akka cufuu deemu dubbatameeti gabaafamee jira. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Joo Baayiden mootummaa Ameerikaa qeeqeeti jira jechuudha. Bulchiinsi ammaan tanaa haareenii jechuudhaan kanuma maqaa Tiraampiin dhohin biyya diigaa jira jechuudha. Wayi balleessaa jira jechuudhaan qeeqee jira. Dhugaadha jaarsi hedduu balleessaa jira. Waa hedduu amma diigaa jira jechuudha. Tara tana aangoo deebi'uun uummata Ameerikaatiif gartee miti yaaddoo guddaa fi kufaatii taasisaa jira. Kanaaf uummanni Ameerikaa ammas dammaquudha qaba. Kanatti aansuudhaan Tiraamp jechuudha taarifa biyyoota addunyaarra kaayee akka jechuudha hir'isuu gabaafameeti jira. Ammoo Chaayinaa irratti akka hin hir'ifne yoonaan hojiirra oolu jechuudha. Itti dabalee wanni irra dabalee taarifa irra dabalee akka hojiirra oolu dhaadateeti dubbatee jira jechuudha. Kana miidiyaaleetu gabaasaa jira. Ammoo mootummaan Chaayinaatiis ibbooda hin deebinuu nutis jechuudha. Tarkaanfii ni fudhannaa humna daldala waraanaatis ta'uu jechuudha. Qophiidha Chaayinaa ni Ameerikaa wajjin wal dhoowuudhaan jechuudhaan dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa jechuudha Dooktar Abiyyiin gaa daawwannaa guyyaa 4 jechuudha akka Vietnaam deeme dheengadda isin gabaasee ture. Miidiyaaleen arraan tana gabaasee jechuudha odeeffannoo guutuu haaraa akkaan isin dura kan gabaasaa jiru. Quba qabdanii miti. Amma jechuudha arraan tana konferansii yookaan jedhu waltajjii jechuudha Vietnaam irratti hirmaachuudhaan akkasuma koriidarii yookaan piroojeektiilee jechuudha Vietnaam keessatti hojjetamaa jirus daawwachaa jira. Daawwachaa ooluudhaan akkasuma waltajjii guyyaa arraan tanaa jechuudha Vietnaam hawaasa qondaaltota Vietnaam irratti wajjin taasiseen haasawaas taasisee jira. Haasawaa inni taasisee isiniif hima sanboodaan isinii gabaasa. Honcuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduu irraa qabne kana fakkaata. Kan biraatiin angoolee deemtu shir dhugaatuudhaan facaasaa anka isiniif dhiyeessu. Oduu ammeeti gaa oduu ammee oduu dhugaa qofa fida waan takka soba hin fidu gama tokkos hin deeggaru inni hawaasa sagalee jechuudha. Teessanii sagalee namoota hundaati sagalee cunqursoota miidhamtootaati. Akkasuma oduulee haaraa isin biraan gahuutis. Kanaan isiniin jaa akkuma liinkii seentanii oduu haaraa dhageeffatanii booda mallattoo diimtuu harka bira jirtu san gartanii miti gurraatti harka bira jirtu san tuquraan sabskiraayib godha. Hirmaannaan keessaniis hedduu namatti tolaan isiniin jaa. Kan biraatiin kan deemutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.